Dubbii boqochuu haadha warraa aartistii Andu'aalem Gosaa yookaan Qananii Addunyaa icciitiin jiru hanga ammaatti maalidha kan jedhu guutummaa guutuutti qabadee isiniif dhufneerra hanga xumuraatti nu faana ta'aa affeerraa keenya. Bariisaati 11tti bilbilamoo kan himu lalisaan Qananiin miidhamtee hospitaala galteetti dafaa nu qaqqabaa jedhanis an isaan qaqqabuu hin dandeenye jedham. Odeeffannoo hanga ammaatti jiruun mana jireenyaa isaanirraa gamoo shanaffaarratti akka isheen kuftee fi maal akka isheen taate qorannootu godhamaa jira jedhem. Akka lalisaan jedhutti guyyaa kaleessaa guyyaa dhaloota ishee kabajuu fi sagantaa suuraa ka'uu bakka Andu'aalem jirutti taasisaa turani. Mana isaanii magaalaa Finfinnee jiru waggaa tokko oliif achi waliin jiraachuu isaanii akka beeku dubbate. Erga taateen kun mudatee booda reenfa jalqabaa hospitaala Yaanet achuma naannawaa Ayyaat jiru geessu himam. Achi hanga bariitti erga turee booda poolisiin dhufee reenfa achi fuudhee gara Minilikitti geesse qorannoon reenfaa taasifame. Bu'aan qorannoo hanga ba'utti immoo reenfa gara sulultaa maatii ishee bira deemee jira. Sirni awwaalchaas Finfinneetti ni raawwatama. Andu'aalem erga albeemii haaraa Ayyaantu jedhu gadhiisee kiliipa hojjechuu dhaabee jira. Qophii guutuyyuu kan taasisaa jiru koonsertii albeemichaa irrattidha jedha Lalisaa Indirisim. Andu'aalem eessa jira kan jedhameef immoo akka manaajarri Andu'aalem Lalisaan jedhutti artistiin kun yeroo ammaa qorannoof barbaadamee buufata poolisii jira jedhamu. Andu'aalem yeroo ammaa kanatti isatu mana hakiimaa ishee geesse mana yaalaas erga turanii booda poolisiin jecharraa fudhachuu fi Andu'aalemin fudhataniiru. Odeeffannoo maatii isaa waliin maal jedhu odeeffannoo dogongoraa odeeffannoo sobaati. Andu'aalemin fuudhanii jecharraa fuudhaniiru maal akkatti aanee ta'ummoo walumaan ilaalla. Hidhame jedhanii garuu hanga ammaatti wanti nutti himan hin qabani. Jecha irraa fuudhuu fi fuunee saatota murtaa'ee fi nu bira tura jecha nuuf kenna jedhanii qorataa eegaa turani. Andu'aalem dhiyoo albeema haaraa kan gadhiise yoo ta'u torban muraasa duras viidiyoo kilippii haaraa uummataaf gadhiiseera. Wallistoota Oromoo muuziqaa ammayyaan gurra horataa jiranii fi beekamtiin isaanii kanneen afaan Oromoo hin dhageenye birallee dabalaa jirudha. Taatee kana booda namoonni gaddaa fi komii akkasumas himannaa garaagaraa miidiyaa hawaasummaa gubbaa katabaa jiru. Lalisaan miidiyaa hawaasummaa gubbaa odeeffannoon dogongoraa maatiirraa hin taane jiru jechuun namoonni hanga wanti sun qoratamee ifa ba'utti otoo wantoota akkasiirraa of eegganne jedha. Gaa'ela raawwachuu fi qophiirra turani. Namoonni garaagaraa miidiyaa hawaasummaa irratti Qananiin haadha warraa Andu'aalem akka taate barreessu. Dhimma kana kan gaafanne Lalisaan kaadhimaa walii ta'anii namoota waliin jiraatanii jechuun ibsa. Yeroo dhiyootti sirna gaa'ela isaanii raawwachuu fi qophiirra jiru sirriittan beekama. Waan inni beekurraa Andu'aalemii fi Qananii waggoota lama waliin dabarsuu hima. BBC'n maatii Qananii, maatii Andu'aalem akkasumas poolisiirraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalaa jira. Kanaan dura artistii Caalaa Bultumee fi artistii Andu'aalem Gosaa walitti bu'anii dubbiin ijoo dubbii ta'ee erga turee booda jaarsummaan furmaata argachuun ni yaadatama. Qananiin eenyudha kan jedhuu fi Qananiin yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa muummee barnoota injiineringii digirii jalqabaan eebbifamteetti. Ergasii hojii moodelingii fi beeksisaan miidiyaa hawaasaa gubbaatti hojjechuun beekamti. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromoo beeksisuun alatti beeksisa dalagdi. Erga duunni ishee dhaga'amee booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa suuraa ishee qooduun gadda isaanii ibsachaa jiru. Akka BBC'n odeeffatetti qibxata bareeduu isheen dura guyyaa wixataa guyyaa dhaloota ishee dhiyaataa jiruu fi suuraa ka'aa turte. Akkaataa du'a ishee irratti poolisiin qorannoo eegaluu malee ammatti ifatti wanti ibsame hin jiru. Dubbii himaan poolisii magaalaa Finfinnee Inspektar Maarqos Taaddasaa garuu ammatti yaada kennuun akka hin danda'amne dubbachuu BON gabaasee ture. Artistii Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa shamarree Qananii Addunyaa wal qabatee poolisiin gaaffii fi buufata poolisii geessuu BBC'n odeeffate. Kaadhimaa isaa Qananii du'uun erga odeeffamee booda namoonni gadda isaanii miidiyaa hawaasaa gubbaa ibsaa jiru. Akka qoratamus gaafatanii. Poolisiin dhimma kanarratti waan jedhe ammatti hin jiru. BBC'n poolisiirraa odeeffachuuf yaalaa jiraatus ammatti akkaataa du'a ishees ta'e wantoota du'a isheetii fi sababa ta'an waan mirkaneeffate hin qabu. Manaajerri
firri artistii Andu'aalem kan ta'e lalisaa Indiris qorannoon reenfaa hospitaala Minilikitti taasifamuu fi sirna awwaalchaa guyyaa boorii akka taasifamu BBCtti dubbate. Qananii kan duute lafa barii jalaa sa'aatii 11tti ta'uu fi yeroo jedhutti ta'uu kan himu lalisaan kan lafaa ishee kaasee Andu'aalemiif maatii isaa ta'uu BBCtti hime.